Harka fuune ashama akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota maatii hambaa miidiyaa. Hambaa miidiyaa irratti sagantaa mata dureen isaa Gilgaala jedhu tokko jennee eegallee turre. Amma immoo lama jennee itti fufnee jirra. Nu daawwadhaan waliin tura. Eessayyuu hin deemnaa isiniin jennaa qopheessitee qindeessitee kan isiniif dhiyeessitu Andree Hawwat Bulchaati ogeessi kaameraa keenya. Oliyaa Taakkalee nu faana jira. Turtii gaarii. Heeyyamamaa ta'uuf guddaa galatoomii ulfaadhu siin jedha. Daawwattoota keenya wajjin wal bari. Tole rakkoon qabu isinis galatoomaa carraa kana argachuutti baay'een gammada. Ayyee maqaan keenyu? Maqaan kiyya Namoomsaan jedhama. Maqaan koo Dhugaasaan jedhama. Maqaan koo Guutamaan jedhama. Maqaan koo Abdeeftaman jedhama. Maqaan koo Chaayinaa jedhama. Eenyu? Chaayinaa. Chaayinaa. Guys Chaayinaa wajjin wal argaa. Gaaffiin keenya inni jalqaba akkas jedha. Ati amma waggaan kee 15. Waggaa 5 dura dhalatte yoo ta'ee fi ati amma waggaan kee meeqa? 15 ta'a. Maaliif jennaan son dhalatiin dura umuriin hin lakkaa'amu. Kanaafuu umuriin kiyyaa 15 ta'a jechuudha. Akkasuma lakkii carraa tokko siilaadhaatii yaali. Kana achi filannoon qabu. Kanuma? 10. 10. Amma 15 miti? Waggaa 5 dura immoo dhaladhe. Oh, 10. 10 mana? Carraa sadamaan siilaadha yaali. Waggaan kee amma 15 waggaa 5 dura dhaladhe. Akkasumalatti. Waggaan koo 15 yoo ta'e. Amma waggaan kee 15. Waggaa 5 dura immoo dhalatte yoo ta'eef amma waggaan kee meeqa? 20. 20? Yaalisti carraa tokko siilaadha. Waggaa 5 dura dhaladhe taanaan waggaa 5 ta'a malee 15 hin ta'u. Waggaan koo 15 ta'e waggaa 5 dharraa. 10. Sitti yaaltakkaadha. Yaalisti. Umriin koo amma 15 ta'e waggaa 5 irraa yoo dhaladhe. Waggaa 10 ka. 10 yaalisti carraa tokko siilaadha. Waggaa 5. Akka jechuun gana waggaa 5 jechuudha. Chaayinaan cimtuudha baay'ee. Gaaffiin keenya itti aanu bokkaatu roobaa jira. Namtichi tokko immoo bokkaa sana keessa deemaa jira. Rifeensa isaatti immoo bokkaan homtuun bu'u. Akkamittiin? Bokkaatu roobaa jira. Namtichi immoo bokkaa keessa deemaa jira. Garuu rifeensaatti Bokkaan hin buune homaas immoo qabatee hin jiru. kana jechuun dibaabee of harkaan qabu. Homaayyuu hin qabu. Bokkaan hin roobne jechuudha. Yaalume carraa tokkoon sii kennaati. Gaaffichi irra naa deebi'u. Gaaffichi suma gammanatti maal ta'edha? Bokkaatu roobaa jira. Bokkicha keessa immoo namicha tokkotu deemaa jira. Homaayyuu qabatee hin jiru. Garuu immoo namicha sanatti bokkaan hin roobu. Rifeensa isaa homtuu hin tuqne jechuudha. Gaaffiin kun xiqqoo Si'a darbu? naa darbu. Rifeensa isaa bokkaan hin tuqu. Bokkaan immoo roobaa jira. Dibaabee hin qabanne. Gaaddidduu keenya. Gaaddiduu keenya. Gaaddiduu keenya gaafa deemnu bokkaan hin tuqu? Rifeensa isaa tuqee irratti arguu hin dandeessu. Yaale kunis deebii gaariidha. Yaalime. I don't know. Si'a darbu? Bokkaa keessa deemaa jira. Dibaabees qabatee hin jiru. Inni neenaan galoo yaalee dhabuu irratti yaadu. Yaadu. Bokkaa keessa deemaa jira. Garuu dibaabee bokkaan itti hin buune. Ayi bokkaa keessa deemnaan bokkaanumatti rooba dibaabee tun qabateen akkamitti itti boodisa. Itti bu'a? Itti bu'a. Bokkaa keessa deemnaani rifeensa isaatti itti bu'ee hin jiru.
Rifeensa qofatti. Bokkaa matutti bu'in. Rifeensa qofatti. Rifeensa qofa taanaan rifeensatti waa hidhachuu danda'a. Garuu dibaabee malee rifeensa qofatti waa hidhee haguugee deemuu danda'a. Qaama isaa biraatti garuu hin rooba. Bokkaa keessa deemaa? Bokkaan ittiin bu'u. Bokkaan roobaadha. Namichi bokkaa kee deemaa ittiin bu'u. Malaataa. Wayyaa uffatee hin jiru? Uffatee jira wayyaa amma. Akkasitti immoo natti fakkaatu hin beeku. Beektu? Tole gaaffiin keenya inni sadaffaa akkas jedha. Labataa labatatti fulchuu jechuun maal jechuudha? Labataa labatatti fulchuu. Labataa labatatti Fulchuu. isa kana dhugaa dubbachuuf ofumaa yaalu qooqaa nagahee beeku miti. Afaan Oromoo ta'uyyuu malee qooqaa naaf haaraadha. Har'a dhaga'eera. Mitiire? Ta'uu danda'a qas beeka. Kanaafuu qooqaan beeku miti kun. Siifaa Afaan darbu. Oromoo iddoo biraa ta'uu danda'a waan ta'eef kana yaaluwan. Yaaltee dhabuurra yaaluu dhiisuu si wayyaa. Yaalu sun wayya. Yaali kaa wanti yaalan immoo. Waan ta'eef nama baay'ee waan ilaaluu fi hin yaalu. Labataa labatatti fulchuu. Hin beeku. Yaalime. Harree qooqa kana fayyadamee hin beeku. Labataa sadarkaadhaan itti fufuudha. Sadarkaa itti fufuu. Dabareedhaan yookaan immoo. Guutuun taanee mee bareechi maa? Itti dhufteetta garuu bareechi akka inni guutuu ta'u godhu. Baraa baratti. Labataa labatatti. Fulchuu. Dhalootaa dhalootatti dabarsu. Oromoodhatti. Labataa labatatti bulchuu. Labataa labatatti bulchuu. Labataan dhaloota irratti fakkaata. Fulchuu. Dhaloota dhalootatti dabarsuudha. Ta'uma isaati. Gaaffiin keenya inni arfaffaa akkas jedha. Gaafa dhalatu dheeraadha. Gaafa dulloomu immoo gabaabaadha. Inni eenyudha? Gaafa dhalatu Dheeraadha. dheeraadha. Gaafa dulloomu gabaabaadha. Inni eenyudha? Umurii namaadha. Yaalime. Gaafa dhalatu dheeraadha. Umurii namaa ta'a. Akkam umuriin namaa gaafa dhalatu dheeraadha. Gaafa du'u immoo gabaabbata. Na darbu maa. Yeroo dhalatu dheeraa. Mana moo? Manni gaafa dhalatu. Sin dhageen kun. Yeroo dhalatu dheeraa. Gaafa du'u gabaabaa. Si adarbu? Gaafa dhalatu Dheeraa. bora Dheeraa. gaafa dhalatu dheeraa. Hin beeku hanqa. Yaalime wanta gaafa dhalatu dheeraa ta'e gaafa dulloomu immoo gabaabaa ta'e maalla? Bineeldota keessa moo nama moo maal keessaati? Kana jechuun deebisaa walakkaa sitti meeraa jechuudha. Kan maal isaan si gaafadhare? Gaafa dhalatu dheeraa. Hin beeku kan. Beektu? Hin beeku. Carraa sadhumaa siin laadhaa? Yaali. Gaafa dhalatu dheeraa gaafa. Gaafa dhalatu gabaabaa ta'e nama faa jechuu danda'a. Garuu ani gaafa dhalatu dheeraa ta'e gabaabbatee dulloomu
beeku. Gaafa dhalatu dheeraa. Gaafa dhaloo. Maal? Yaali yaali. Hin danda'u. Hin beektu? Yaali mee barbaadi. Nama jechuun namni gaafa dhalatu hin danda'u. Gaafa dhalatu dheeraa. Gaafa guddatu gabaabaa. Gaafa dheeratu. Gaafa dhalatu hin dheerata gaafa guddatu. Gaafa dulloo gabaabbata. Nama dhagaa. Nama ta'a. Namni gaafa dhalatu dheeraadha. Namni koo gaafa dhalatu xinnoodha. Gaafa dhalatu hin dheerata gaafa guddatu hin gabaabbata. Yaadime. Oh my God. Gaafa dhalatu hin dheerata gaafa guddatu hin gabaabbata. Naannoo. Yaali carraasa dhuma. Gaafa dhalatu dheeraa sabbaa. Midhaani boqqolloo. Gaafa dulloomu boqqolloonni akkam ta'a? Hin caba waan ta'eef hin gabaabin xinnaata. Akkas ta'a boqqolloo. Naafuu dandeenya. Gaaffiin keenyatti aanu akkas jedha. Baaburri elektiriikii tokko gara lixaatti deema. Aarri isaa immoo gara kamitti aaraa jira? Bahatti. Gara baatti aara? Gara bahaatti natti fakkaata kanaan. Baaburrichi yoo gara lixaatti deeme aarri isaa immoo Gara bahaatti. Bahatti aarri isaa gara bahaatti. Akkas natti fakkaata. Yaalime. Okay. Dhihatti yoo ta'e gara duubattiin aaru akka jechuuta. Akkas jechuun koo gara dhiyaatti gara bahattiin aaru erga ta'eeti gara kibbaatti jechuudha. Gara kibbaatti aara. Baaburri tokko gara miti deemaa? Gara lixa. Baaburri elektiriikii tokko gara lixaatti deemaa jira. Aarri isaa gara kamitti aaraa jira? Gara lixaatti deemaa jira. Inni immoo yookiin gara bitaa ta'uu danda'a. Kaaba kibba ta'uu danda'a. Hin beekamu. Hin beekamu. Haaluma qilleensa sanaan murteessachuu keeti? Haaluma qilleensa murteessa. Dandeettii oofuu danda'a. Gara lixaatti deemaa haara taanaan gara bahaatti dhaqa. Gara baatti haara? Eenoo gara bahaatti yookaan gara lafaatti. Yaalime. Gara waaqatti. Gara waaqatti haara? Oh my God. Gara lixaatti deemaa taanaan gara bahaa yookaan no. Elektirikiin hin dhaaru elektirikii Siin garuu gaaffii gaafa si gaafatan irra turuun gaarii miti. Itti yaaddee fidda gadi ta'eef jechuudha. Gara duubaatti. Gara duubaatti. Gara lixaa ta'e kallattii lixaa kamiin fakkeenyaaf. Lixa asirraan amma baaburri tokko gara lixaan akkasirra deemaa jira. Aarri isaa immoo gara kamitti aaraa jira? Gara bahaatti. Duubatti jechuudha. Duubatti aara? Maaliif jennaan inni duratti deemaa aarri isaa duubarraan jechuudha. Istii mee yaali? Deebi'ee yaala. Gaafficha irra naa deemi. Rasii deebi'u? Nan fooyyeffata. Fooyyeffatta? Tole haa ta'u. Baaburri elektiriikii tokko gara lixaatti deemaa jira. Baaburri elektirikii tokko gara lixaatti deemaa jira. Aarri isaa immoo gara eessaatti aara? Gara lixaa moo gara kaabaa moo gara kibbaatti aara? Okay, aaraan qabu. Maaliif jennaan kan elektirikii waan ta'eef aaraan qabu. Gaazexaan miti jechuudha. Argatte. Baaburri elektirikii aaraan qabu.
akkasumaan deemaa baabura elektirikii haaraan qabu. Galatoomii. Eenyummaa amma qabdu kana utuu jijjiirradhu jedhamte eenyuun taatame? Eenyummaan qabu jijjiiruu moo? Jamara eenyummaa koo jijjiiruu hin danda'u jechuun. Ani anuma eenyummaa ofii jijjiiruu jechuun eenyummaan ofii akkamitti jijjiirama? Inni hin jijjiiramu garuu eenyummaa kee jijjiirradhutu yookiis immoo carraa eenyummaa kee jijjiirrachuu yoo argatte eenyuun ta'uu barbaadda? Jijjiiramuu carraa isaatuun argadhee moo? Dirqamadha. Eenyummaa kee jijjiiramuu isaatu dirqamadha. Eenyuun ta'uu barbaadda? Dirqamaa yoo ta'e moo? Dirqamaa yoo ta'e. Muummicha ministeera. Kan duraanii moo kan ammaa? Jechuun bakka muummee ministeeraa ta'uun barbaada. Eenyummaa amma qabdu. Namummaa keenyummaa amma qabdu. Ani eenyummaa koo jijjiiruun barbaada. Of ta'uun barbaada. Of ta'uun kee waan gaariidha. Galatoomii garuu dirqamaan eenyummaan kee jijjiiramuu qaba. Nama wayii tokko ta'uu qabda utuu jedhamteeti nama addunyaarra jiru kana keessaati eenyuun ta'uu barbaadda? Jechuun nama beekamaa addunyaa kanaa jechuudha. Ta'uu danda'a. Situ beeka. Gaaffichi xiqqoo naaf ulfaataadha. Eenyummaa namummaa koo jijjiiruu moo yookiin mul'ata koo gara fuulduraa jechuudha? Mul'ata kee osoo hin taane eenyummaa makee kana jijjiirame atumti kun jijjiiramtee nama biraa wayii tokko taata. Utuu jedhamteeti eenyuun ta'uu barbaadda? Yaan of ta'uun barbaada. Of ta'amatti fufii. Eenyummaa koo sin jijjiiruu ani anuma sila utuu nan jijjiirree iyyuu ofii makoodha waan ta'eef anuma ta'a jijjiiruu sin danda'u. Jijjiiruu sin barbaadu utuun jijjiirees ofitti man jijjiira. Maanis hin jijjiiramu. Ofii makee kana baay'ee jaallattee wajjin jiraachaa jirtaa jechuudha. Ofin jaallata. Thank you saganaaf galatoomii. Garuu dirqama sitti ta'e dirqamadha. Namni hundumtuu jijjiirratee atis carraa jijjiirrachuu si qaqqabee jechuudha. Jijjiirradhuu dirqamadha jedhamteeti eenyummaa kee kana yookiis immoo eenyuun ta'uu barbaaddaa eenyuun ta'uu jijjiiruu barbaadda? Wanti barbaade natti dhufu malee eenyummaa koon jijjiiruun. Eenyummaan koo anumaa maal koon jijjiiru? Yoo wanti kam dhufe iyyuu moo? Eenyummaa koon jijjiiruun amma dhumaatti. Eenyumattuu jijjiiruu hin danda'u. Eenyummaan koo eenyummaa makoodha. Gaariidha inni yaaduma baay'ee filatamaadha. Garuu immoo dirqamni wayii tokko sitti dhufe eenyummaa qabdu kana jijjiirradhu nama wayii tokko ta'e utuu jedhamteeti eenyuun taata? Eenyummaa koo jijjiiruu hin danda'u. Eenyummaa kee kana baay'ee jaallatta? Eenyummaa koo jijjiiruu hin danda'u. Fakkeenya nama biraa hordofuu dandeessa gin eenyummaa kee jijjiiruu hin dandeessu. Ati isumadha bakka. Isumadha garuu carraamti wayii tokko si qaqqabee jijjiiramuu qabdaa. Dirqamti miti tokko wayii sitti laatame eenyummaa makee kana jijjiiramuu qaba utuu jedhameeti nama ta'uu barbaaddu yookiis hin jiru? Gara namaatti eenyummaa jijjiiru. Namumatti jijjiirratta ka malee amma eenyummaa keetu jijjiirradhan. Eemmi dafe. Naa darbu. Jijjiirrachuun fedhu. Inni yaada gaariidha dhugaa eenyummaa qabdu jaallachuun kee garuu immoo dirqama ta'ee eenyummaati qabdu kana jijjiirrachuu qabdaa utuu siin jedhameeti eenyutti jijjiirratta? Eenyummaa amma qabu kana eenyummaa jechuun koo anaaf Oromoo ta'uun koo eenyummaa kiyya tokko ni ibsa jechuudha. Garuu immoo eenyummaa kee kana utuu eenyutti jijjiirrattanaan jedhanii atumtiyyuu na faana kootuun jedhaan malee wajjin hin deemaa laata? Garuu gaaffichi jechuudha nama wayii tokkotti jijjiiramee jedhamee yoo carraa argatte jechuudha. Dirqama yoo ta'eef amma fakkeenyaaf ati nama wayii ta'uu ofii kee ta'uu dhiiste nama wayii taatatu jedhamteeti eenyuun taatatti? Hin danda'amu. Jijjiiramuus hin danda'u ba? Jijjiiramuus hin danda'u hin danda'amus. Haa ta'u turtii qabaanneetti natti toleera galatoom. Maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomi siin jennaa ulfaadha. Ayyee galatoomee yammaa tokko ulfaadha. Guyyaa gaarii.
Galatoomee yamamaa ta'uu keef turtii qabaannetti akkasinitti bu'aaraa irraa barachaa turtan homaa shakkii tokko hin qabnu. Gaaffiiwwan turanii fi deebisni laannaa. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha ture. Umuriin keessan yookiis umuriin kee 15 ta'ee waggaa 5 har'aa dura dhalatte yoo ta'e fi amma umuriin kee meeqa jedhuu fi umuriin isaa 5 ta'a. Akkamittiin isa jedhuuf immoo yooma amma waggaan isaa 15 ta'ee fi gaaffichi waggaa 5 dura dhalatte waan jedhuuf namni waggaa 5 dura dhalate umuriin isaa meeqa 5 waan ta'uuf jechuudha. Gaaffiin keenya itti aanu immoo bokkaatu roobaa jira. Namtichi tokko immoo bokkaa sana keessa deemaa jira. Rifeensa mataa isaatii immoo bokkaan hin tuqne kan jedhuu fi namtichi suni rifeensa hin qabu yookiis immoo moluudha. Yoo ta'e malee bokkaa keessatuu deemanii tasumaayyuu dibaabee utuu hin qabatiin bokkaan namatti hin roobin hin hafuu jechuudha. Labataa labatatti fulchuu jechuun maal jechuudha isa jedhuuf immoo dhalootaa dhalootatti dabarsu jechuudha. Gaaffiin keenya itti aanu immoo baaburri elektiriikii tokko gara lixaatti deemaa jira yoo ta'ee fi aarri isaa gara eessaatti aaraa jira isa jedhuuf immoo baaburri elektiriikii aara hin qabu jechuudha. Gara kamittiyyuu aaraa hin jiru. Gaaffiin keenya inni itti aanu immoo gaafa dhalatu dheeraa gaafa dulloomu immoo gabaabaasa jedhuu fi wanti gaafa dhalatu dheeraa ta'e gaafa dulloomu gabaabbatu dungoo qofadha. Gadi deema waan ta'eef jechuudha. Gaaffiin keenya inni xumuraa immoo deebiinsaa baay'ee kan natti tolaa turee fi Oromummaan Oromoo kan inni natti mul'ate ammadha. Eenyummaa isaanii jaallatanii, eenyummaa isaanii kabajanii natti tolaa waan Waaqayyo naa kenneef jedhanii Oromummaa isaaniitiin kan isaan na boonsan. Eenyummaa keessan utuu jijjiirrattu ta'eeti eenyutti jijjiirrattu laata jennaan lakki tasumaa Oromummaa keenya jaallanneerra Oromummaan keenya nutti tola jedhanii galatoomaa gamanumaaf jechuun barbaada. Garaa koorraa isin galateeffadha dhugaa. Isinis warra mana keessan teessanii nu daawwachaa turtanii galatoomaa ulfaadha isiniin jenna. Sagantaa keenya Gilgaala kana yeroo hundumaayyuu daawwadhaa. Akkasumas yuutuubii keenya Hambaa Miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Qopheessitee qindeessitee kan isiniif dhiyeessite Andree Woboot Bulchaate. Ogeessi kaameraa koo Oliyaartaa Akkalee wajjiniin jira. Turtii qabaannetti baay'ee natti toleera. Torban aga wal agarruutti nagaan naa ta'a. Turtii gaarii.